السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا خسني في يارا جرتني سني جا أرانتنا مو فيديو أجايب السياسات يتقول إسني فيز كبدتني سنة تي في جري جولا فيديو كان خيستي وانتو تدات نيجا تنجدي يا دواي ترى واترت وان دي ما نجرو في موني تقطع كوان تاني وانا سافر جري نيتو جري كروم منا من راكوت الهند دي منا من يقدر أورمو راو جريات أورمو غايز أبي أورمو تكابولا في سيت رايز فرا أريته فرا بافتر راتو كجو تسيل ده namoonni kun immoo ergaaniif deemanii biyya alaatti jibanii jechuudha akka namaa ta'anii jechuudha biyyarra alaa ta'anii akka nama ifeessisuudhaaf fakkeessuudhaaf fakkeenyummaa isaanii ofachuutiif jecha soban ta'anii fi kijiban ta'anii hundi Oromoo irratti ofan jechuun suuraa garaagaraa akkasuma waan hin fakkaanne hunda as gadiisaa jiranii ayyee mee hanga xumuraatiitti jechuudha nafaana turtii taasisaa sanii viidiyoowwan kana waliinis daawwannu garuutu namni tokko jechuun namni Oromoo ifirra ariitee jirtu guutuun isiidha. Oromoo keessa ergaanii fi bihee Oromoo alatti irraa bihee Oromoo lafa siit raayyoonii bariite Oromoo mayyoo isaan ifirra ariitiin dubbatu Oromoon maaf akkas nu gootanii hin jammee viidiyoo kana hojii laala jaarsa kana salaata isaa osoo salaatatee yeroo jalchee taa'e. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا السلام يا دمان امه الصوماليه ما قصدت كنا دافيد في جوجتا جمعه وناغسن بان لنا قلب ويان صلي رسولك الله بريو انت كبعد waxaan ka codsanaya umada Soomaaliyeed ee Ilaahay ga beeray inaad soo follow gareysaan videoyadan soo galiyana lama arkayo wali waa la igu dhagan yahay inaad soo follow gareysaan sina share gareysaan raadisaan nabaan rabaa akoonkayga lixda sheego soo galiyo sagaal kaana soo follow gareeyo kaas baan hadoo kan hagaagu waa isugu duwan doon inta ka bacdi waxaan qanaad isniifin banaatis unis follow goda unis share goda ji abate itti abanno dhan karachiisu jiro Soomaaliya maali fi jannaa nama kharadi yemu fi bakati yemu fi beeni dhama yuma isaati jechuudha jaarsa kun jaarsa waan Oromoo malee takkitiisi waan qabne beejii isaa kan yoonii fi jaalaalte namni hojii biraa qabatee takkata biraa fa'aa deemee caanaa laasaa waan adda addaa fa'aa fidee irratti gadiidhiisa inni wanni inni gadiidhiisu hojiin isaa takkitee jiraatu biraa hin jirtu wanni inni hojjetu maali guutuun isaa Oromoo bichitiidha jechuudha ziilde mee ayyee itti fufudhiisa. iyo maxay damaca qowmiyadan Oromada iyo dowladnimadka ay haysato ay doonayso dhulka Soomaaliyeed inay ku durkiso iyadoo doonayso dadka Soomaaliyeed inay diriya daarood iyo maxay u kala qaybiso oo waanta ay doonayso inay siyaasadayso dadka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay daminaya inaad ka kacdaan dhulkiina naadilaashataan idaacadan goordhow dhegeysanaya waxaan ka maqlayay afayeen muxuu ahaa hoggaanka nabadgelyada ee Soomaalida ayaa ka jawaabay qoraal yar soo geliyey soo qoray bay dhaheen dowladnimada haysato wiilayaan mootummaa maal qabdi Oromoo mootummaa marka Itoophiyaa qaba mootummaa kasiti biiqo afaan Oromoo ni biiqa sheer goda qabdisa dhamaatan sanga maqana jaarsa kana salaata qeesara toolijiin Oromoo bara kuma isaan itti bulani buli jirti lafa Oromoo ta dhingite isaan kan sulala ina ko ines garagala sigalte Oromoo maaren goote Oromoo mti rajul goote dubbi namni nu wal jala walaale to wana kasi wapo midi lafa Oromoo ra war nama as deebisu def defale la xanaa ta wala ni xanaa nama as deebisu njirde male oni jaarsa xanaa biya qayta bare khadaan ugu badan Nairobi deena Oromoo no yaase Oromoo lafa teenya ramada bun sifte ji itim biya la seenada kana tiilde dhageefad ra'iisul wasaaraha kiisay fadhiya haddii aad qadiyadaada tana irrati diriyo daaro Soomaaliyeed ni baan dhageefada viidiyoo to kachaaqna nabooda dhageefadaati turame diriyo daarood ni baan Soomaaluma baan nu jirtay jujireen mee dhageefad kun warri hatto dhaaw jarin dhageefadme wax Soomaalinimo oo loo dhashay ma jiro waa luqadan ku hadlano iyo ninka ina qabsaday ee amiirka dhulka qabsaday wax Soomaalinimo mijira ma jiro ummada kana Soomaali maareeda Soomaali binti rajoyan ummada jechuudha xanaan beekame filman siyaasan dadda isaanii wajjin turte soba garaagaraatiin qajiba garaagaraa oo faara turan jechuudha viidiyoo wana dadda qona afaan Oromoo warabamuun deera gadiisan mee viidiyoo gootitti teenyaatana waliin dhageeffamu adamallaale naannawa itti dhaladhe naannawa dhaloota hiyyaa naannawa jaldeessarraa kiiloomeetirii nama jechuudha gootota Oromoo guutuu viidiyoo isaanii gadi baasee suuraa isaanii guutuu gadi baasee Oromoon akkana jetti Oromoon achi naga jetti Oromoon naga jetti jechuudha keessa tokko isa kan beejii isaa Facebook fi TikTok jitu wanni inni itti inoo foto guutuun isidha waan biraa hin ta'in takka jalaa gubbaan isidha guutuun isidha to Oromoo bichitiidha waan ajaa'ibatan itti ta'u seenaadhaati ilaalame ni ajaa'ibtu yooni maaf laaltanii waan argitanii jechuudha
waan namoota hedduu ajaa'ibsiisudha jechuudha. Viidiyoowwan akkasiisan hedduu dhibba meeqaatu nuti harkaas jira kan inni fi beeknu beekte. Wanta kayo namni dubbate akkamitti dubbatan jaan ummata caccabaa kan akka Adamaa Mallee kana fa'aa jaanii ummata tirredha ummata keessa taa'anii akka Oromoo gaafa maduraatiitti lafa isaanii raafudhanii sanitti raafudhaa ture Adamaa Mallee san galtee jirti. Akkasumas viidiyoowwan kana hedduutu jira. Jaarsa kana salaatate caljiyaa jiraatu nama guddaa nama ifiifuu sobee Naayiroobii tana biyee kadhaadhaan Oromoon alla bakka jiraan nu qabnu jee ummata akka giriititti bakka dhabee fi isaaniitiif warra biyya alaa seenarraa isaan tokko. Nama jireenya isaatiif jireenya gaafa dhabee bakka jiraatu dhabee kadhaadhaan allan Oromoon nufitti maarreen godhe UN kadhatanii bakka jiraan nu qabnu jechuudha. Ummata sobee biyya irraa biyya alaa seene namni kana nama Oromoon lafa isaa irraa yaafte. Suniifuu nama akkana Oromoon ofirraa eeguu qabdi jechuudha. Kanaafuu galatoomaa uummata kiyya like, share, subscribe godhaa akkasumas waan halla nu dhaqqabsiisan isin jennaan caccabaa ta'an nagaa